akkamiin jijjiirama hawaasaa fidaa gaafa jennu gama baay'eetiin ilaaluu dandeenya. Gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaan illee jijjiirama hawaasaa fiduu danda'a jechuudha. Kan akka addunyaatti yoo fudhanne kanneen akka Maartin Luuter fudhachuu dandeenya. Biyya keenya gaafa dhufnu immoo kanneen akka Sheek Bakirii Saabaloo fudhachuu dandeenya. Kanneen akka Luba Guddinaa Tumsaa fudhachuu dandeenya. Kanneen akka Oneesimoos Nasiifaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkamiin jijjiirama fidaa gaafa jennu gama barnootaatiin illee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni akka Sheek Bakirii Saabaloo fudhan barreeffama afaan yookiin qubee barreeffama afaan Oromoo illee nama bocee turedha. Namni keenya itti fayyadamuu haa dhiisu iyyuu malee akkasuma walaloolee afaan Oromoo barreessuu yaaleera. Akkasuma Oneesimoos Nasiib namoonni gama amantii qofatti fudhatan iyyuu malee gama afoola Oromoo keessatti gahee guddaa qabaachuu danda'e. Kunillee akka kitaaba torbaa dhimma Oromoo wal qabatu maxxansee tureera. Kanaaf egaa jijjiirama hawaasaa keessatti gahee qaba gaafa jennu gama hedduutiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Inni biraan yaadiddamoota amantii ilaalla. Yaadiddamoota theories of religion jedhanii ka'u gama afaan Oromoon gaafa deemu yaadota hiddamoo ta'an yookiin yaada iddoo tokkotti gudunfamanii ta'an akka jechooti. Dhimma amantii irratti egaa yaadiddamoota akkamiitu jira kan jedhu ilaalla. Egaa hayyoonni akka jedhanitti yaadiddamoonni amantii kun bara Herodootas fa'aa jalqabe jedhama. Herodootas egaa nama abbaa seenaati jedhamee beekama. Inni biraan nama Ehemereos jedhamu. Isaan kunillee dhimma amantii irratti qorannoo kan taasisan akkasuma nama Maaksimuular jedhamee beekamu. Inni kun immoo qorannoo saayinsawaa amantii keessatti isa jalqabaati jedhamee beekama jechuudha. Namni saayinsii amantii bu'uuraa yookiin qorannoo amantii saayinsawaa yeroo jalqabaaf namni gaggeesse Maaksimuular nama jedhamu jechuudha. Egaa namni kun amantiin haala wal maddii ta'een qo'atamuu qabaa jedha. Inni biraan egaa hayyoonni kun gama adda addaatiin qorannoo gaggeessanii isaan kaan maalummaa amantii irratti xiyyeeffachuun qoratanii isaan kun kanneen akka Taayiler, Rudolf Otto, Firaazer, Mirsaayee fi Eliyaadee fa'aa jedhamanii beekamu jechuudha. Kanneen biroon immoo qabiyyee fi hiika amantii irratti xiyyeeffatanii isaan kun immoo kanneen akka Emilee Durkheim, Maaks Weeber, Kaarl Maarkes, Sigmund Freud kanneen jedhaman fa'aa immoo faayidaa amantii irratti xiyyeeffatanii qoratan jechuudha. Egaa warri duraa yookiin warri maalummaa amantii irratti qoratanii qabiyyee fi hiika amantii qofa irratti xiyyeeffatanii jarreen kun sababni namoonni amantii qabaataniif waan inni miira kennuuf jedhu egaa miira namaa kenna. Miira irratti hundaa'aniiti. Isaan faayidaa irratti xiyyeeffatan kun immoo yaadi isaan ka'anii kanneen akka Maaks Weeber fa'aa kun jechuudha. Kanneen akka Kaarl Maarkis fa'aa namoonni amantiilee maaliif wantoota qabatamuu hin taane yookiin waan jaanja'oo waan hundee hin qabnetti xiyyeeffatu kan jedhutu gaaffii isaaniitti uume jechuudha. Waan qabatamaa hin taanetti xiyyeeffachuu isaanii irratti hundaa'uudhaan qoratan jechuudha. Durkheim egaa isaan keessaa kan inni jedhu namoonni uumaa olii tokkotti amanuu isaanii qofa utuu hin taane dhimmi amantii jechuudha. Waan xuraa'aa fi waan qulqulluu jedhanii adda baasuutu amantii murteessaadha jedha. Amantiin calaqqee hawaasaati jedha. Egaa namni kun dhimmoota qorannoo isaa keessaa kan inni irratti xiyyeeffate
tootemizimiidha jechuudha. Mallattoolee isa jennu. Inni durkeen mallattoolee tootemizimii kana egaa akka amantii jalqabaatti ilaalee qorate jechuudha. Hawaasa boodatti hafee qo'achuun warri qaroome eessaa ka'anii eessa akka ga'anii hubachuu nu dandeessisa jedha jechuudha. Akkasuma faayidaan amantii garee ijaarallee ni jedha jechaadha namni kuni. Hayyoonni kaan egaa yaada isaa kana kan morman ni jiru. Maaksi Weeber gama biraatiin amantii fi hawaasummaa walitti qabee ilaale. Inni kun immoo amantiin hundi hawaasa isaanii biratti fudhatamuudha. Akkas jechuun akka yaada Weeber kanatti egaa amantiin tolfata sabaati jechuudha. Sabni amantii mataa isaatii hundeeffatee jiraachuu danda'a. Akka hawaasa sanaatti immoo amantiin isaa isaaf qabatamaadha yookiin ititaadha jechuu isaati. Kanaaf hawaasa ni tasgabbeessaa jedha egaa amantiin. Akkasuma sirni kaapitaalizimii illee sababa amantii kiristaanaa pirootestaantiitii jedha egaa kaapitaalizimiin sirni addunyaa baay'een egaa kaapitaalizimii hordofuu kan akka Maartiin Luuter fa'aa fudhachuu dandeenya egaa. Dhugaa addunyaa kanarra jiruun amantiin kiristaanaa keessumaa pirootestaantii gama kanaan sababa amantii kanaa akka ta'edha jechuudha egaa sirni kaapitaalizimii kan babal'ate. Weeber egaa yaadota bu'uuraa amantii keessatti itti fayyadaman hedduu irratti qorateera jechuudha namni kuni. Namni biraan nama Kaarl Maarkis jedhamu. Kaarl Maarkis immoo nama waan qabatamaa yookiin maateriyaalisti jedhamutti amanuudha. Deeggartoota hedduullee nama qabudha jechuudha namni kuni. Kanaaf dinagdeen hawaasaa waan murteessaadha jedha namni kuni. Sammuu fi yaadni namaa qaama maateriitii jedha. Yaada kan Weeberii wajjin wal fakkaata. Garuu inni kun waan qabatamaa ta'e jedha. Amantiin namoonni tokko tokko amantiin waan sammuutiin wal qabsiisu yookiin waan yaada ayidiyaalizim isaan kun maateriyaalizim warra jedhamanidha jechuudha. Amantiin haala galfii warra hacuucameeti jedha namni kuni. Warra onnee hin qabneeti sammuu warra sammuu hin qabneeti jedha. Kanaaf egaa namni kun waan qabatamaa ta'utti malee waan qabatamaa hin taanetti amanuun kun akka gowwummaatti ilaalamaa jechuudha. Akka Kaarl Maarkisitti jechaadha. Amantiin madda gammachuuf tasgabbii ta'uu waan akka abjuu waan hin turredha jedha. Abjuudha gaafa jennu namni abjuun soba ta'uu danda'a jechuudha. Amantii fi abjuu wal bira qabee ilaala namni kuni. Sababa kanaaf uummanni garboome kan bilisoomu yoo warra isa garboomse akkas jechuun amantii warra isa garboomse jechuu isaati yoo ofirraa gatedha jechuudha. Akka biyya keenya yoo fudhannee amantii biyyoota ormaatiin fayyadamaa jirra akka jechuuti. Kanaaf iyyuu kolonii gaafa jennu amantiin kolonii keessaa tokko ta'uusaa amantii namaatiin buluu jechuun kolonii biyya abbaa amantii sanaa egaa namni duraa amantiin hawaasa isaa biratti ititaa'uudha. Hawaasa isaanii biratti fudhatamuudha jedha miti Maaks Weeber. Inni kunis kanaaf egaa namni amantii isaa hin hordofne namni amantii isaatiin hin bulle garbummaa jala jira jedha egaa namni kun. Inni biraan sakatta'iinsa amantiilee addunyaa ilaalla. Amantiileen addunyaa kun immoo maal fa'i kan jedhu bal'inaan ilaalla. Addunyaa kanarra amantiilee meeqatu jira? Amantiilee hedduutu jira.
haa ta'u iyyuu malee egaa kan ilaallu kan yeroo durii irraa jalqabannee amantiilee durii irraa kaasnee ilaallaa jechuudha amma. Keessumatti iyyuu jalqaba qaroomina addunyaa kana keessa egaa dhimmi amantii caaculee qaroominaa keessaa akka hangafaatti ilaalama jechuudha. Amma kan ilaallu ardii Eeshiyaati jechuudha egaa. Barnoota seenaa keessatti waa'ee qaroomina addunyaa, waa'ee ardii Eeshiyaa, Awurooppaatti, Afriikaatti eenyufa akka turre barattanii jirtu. Amma egaa gama amantiitiin ilaala jechuudha asitti. Qaroomina ardii Eeshiyaa keessaa egaa laggeen Tigiriisii fi Efraaxiis gidduutti qaroomina warra Mesopotamiyaa ilaalla jechuudha. Mesopotamiyaan kun egaa qaroomina isaanii keessaa tokko amantii ofii isaanii qabaachaa turanii. Amantiin isaanii kun immoo pooliteizim jedhama jechuudha. Yookiin waaqolii baay'eetti sagaduudha jechuudha. Waaqota kanneen keessaa immoo ijoon kanneen akka Inkiduu, Ishtaar, Gutaanisii fi Kaasites fa'aa jedhamee waamama jechuudha. Inni biraan dhaloota Kiristoos dura yookiin jaarraa 7ffaa fi 6ffaa keessa jechuudha. Hayyuun Pershiyaanotaa Zoraastira jedhamu yookiin Zoraaster jedhamu amantii Zoraasterizim jedhamu yookiin duwaalizim kan ta'e hundeesseera jechuudha. Namni kun namni Zoraaster jedhamu. Amantiin sunis Zoraaster jedhamee waamama jechuudha. Inni biraan qaroomina Eeshiyaa beekamaa isa lammaffaa laga Hiwaangii fi Yaangites keessatti qaroomina kan Chaayinaati jechuudha. Chaayinaan egaa ardii ishee keessaa tokko kan taate amantii Chaayinotaati jechuudha. Amantii Chaayinotaa kana immoo kan hundeessan hayyuuwwan Chaayinaa Laa'ootizee jedhaman. Laa'ootizeen akka jedhutti egaa namni tokko bilisaan karaa mana waaqaa barachuun hambachuu qaba malee to'annoo seera mootummaan barbaachisu jedha. Kitaabni isaanii immoo Konfiishiyaanism jedhama. Ataale jibaanoodha dhukee gadiidhaanoodha yaara bukkee hooda moja lallaanuudhoodha hawaasa dhugoodhoodha yaa odaa alabee hooda odaa misiluu hooda odaa bulluqii hooda yaa odaa roobaa hooda yaa gadaa duraa hooda yaa gadaa jifuu hooda. Ayyicha bokkuunoodha adicha uumaanoodha ibsicha goodaanoodha bobbaasa uleenoodha qotataa sanyiinoodha ulfinni hunduu hooda ganama dhugaanoodha Oromoo ganama dhugaa